Hi, akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan immoo compounding frequencies kan jedhu ilaalla jechuudha. That means frequency yookiin immoo amma kamiin deddeebinee compound goona amma kamiin deddeebinee dhala kaffalamaa jechuudha inni kun immoo. Fakkeenyaaf dhala kan kaffalamuu danda'amu waggaatti yeroo tokko kaffalamuu danda'a. Kana yeroo jennu namni tokko jechuudha gara baankiitti birrii 1,000 geeffataa jennamu. Birrii 1,000 erga geeffatee booda birrii kana dhalli isaa waggaa meeqatti waggaa tokkoon kaffalamuufii danda'a jechuudha. Inni kan biraa seemii annuwaalii. Seemii annuwaalii kan jennu immoo waggaa walakkaatti jechuudha. Kana jechuun gaafa ji'a jaagee jedhu birriin namicha kanaa jechuudha maal taate jechuudha birriin isaa hin shallagamaaf jechuudha. Daat 1,000 erga shallagameefi booda birrii 1,000 birrii wayii dhalti. Fakkeenyaaf amma birriidhuma 10 dhaltu waa jenna. Daat ji'a shanitti erga birrii 10 dhaltee amma birrii 10 wajjin iyyuu maal taate jechuudha deebitee gaafa ji'a lammaffaa waggaa tokko keessatti jechuudha yeroo lama akkasittiin iyyuu irraa argataa deema jechuudha. Inni kan biraa kwartalii. Kwartalii jechuun amma guddateera jechuudha. Yeroo afurii jechuudha. Baay'isuu dubbii keenya irratti yeroo kana isin barsiisu kanarratti sin kakaasu kan akka ala kana fudhattan sin kakaasu osoo hin taane bakka saayinsii ijaa ta'eef jechuudha. Kwartalii kan jennu ammoo yeroo meeqa jechuudha? Yeroo afur jechuudha. That means waggaatti yeroo afur jechuudha. Kana jechuun kumni tokko kuni yoo ji'a meeqatti jechuudha waggaatti yeroo afur qoonnaa ji'a 12 jechuudha. Ji'a 3 naannoo ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3tti birriin kumni tokko kuni birrii 10 dhalti yoo jenne amma jalqaba birrii 10 dhalti jechuudha. Laala achi itti dabalamtee 10,000 amma 10,000 kun immoo yeroo lammaffaa deebitee dhalti jechuudha wajjiniin birrii 10 jechuudha. Bifa kanaan dabalaa deema jechuudha. Inni kan biraa manzilii. Manzilii kan jennu immoo ji'a waggaa tokkotti yeroo 12 jechuudha. Yeroo 12 birriin keenya yeroo itti dhalaa deemudha jechuudha. Inni kan biraa daayiliidha. Daayilii kan jennu guyyaattidha jechuudha. Guyyaatti inni kun baay'ee warra maallaqni isaanii olaanaa ta'eetiyyuu akkasittiin dhalaa deemaa jechuudha. Isa kana immoo akkamittiin argachuu dandeenya? Foormulaan isaa ammaawuntiin jechuudha. Ammaawuntiin walqixa maal ta'a jechuudha? Ammaawuntiin walqixa ta'a P jechuun principal value yookaan gatii amma qabnu yookaan gatii amma geessinu kana jechuudha. Times 1 plus R over M the power of M plus T jechuudha. M times T jechuudha dhiifama. That R over M R'n kan keenya reetiidha beekamaa. Reetiin ittiin kaffalamu sanadha jechuudha. Fakkeenyaaf baankiiwwan baay'een naannoo parsantaa 7 amma that 8 bifa kanaan kaffalchiisu jechuudha. Bifa kanaan iyyuu reetii kanaan namaa kaffalu jechuudha. That M immoo maalidha? M jechuun compound periodidha. Periodii ittiin compound godhamtu sana. Fakkeenyaaf yoo yeroo kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf M kan keenya annuwaalii kaffalamu asabama yoo ta'e yookaan nuuf tilmaama yoo ta'e that inni kun M kan keenya meeqa ta'a jechuudha. That equal to 1dha jechuudha. Compound periodidha waan ta'eef periodiitti compound godhamu periodiitti dhalli sun itti shallagamudha jechuudha. Seemii annuwaalii yoo ta'e immoo M kan keenya walqixa meeqa ta'a jechuudha? Tiyuudha jechuudha. Inni kan biraani kwartalii yoo ta'e immoo 4 time'dha jechuudha. That kanaafiyyuu M kan keenya walqixa meeqa jechuudha? Walqixa M 4dha jechuudha. That M equal to 4dha jechuudha. Kwartalii yoo ta'e ende manzilii yoo ta'e immoo M kan keenya walqixa meeqa jechuudha? 12dha jechuudha. Ende daayilii yoo ta'e immoo M kan keenya walqixa meeqa jechuudha? 365dha jechuudha. That M jechuun isa kanadha jechuudha. Asitti kan ilaalle jechuudha. Bifa kanaan iyyuu compounding frequency ilaala. Compounding frequency yeroo itti dhalli sun namaaf shallagamu jechuudha. M immoo that yeroo sana lakkaa'ame yeroo M waggaatti tokkodha. Waggaa keessa lama yoo ta'e immoo M keenya lamadha. Bifa kanaan iyyuu compounding frequency shallagama jechuudha. Example, find the present value jedha. Gatii amma barbaade of an investment that will grow to what 10,000 gara 10,000 yoo guddate ta'e jechuudha. After 3 waggaa 3 booda compounded quarterly at the interest rate of what 10% per year. Waggaa tokko irratti yoo birrii parsantaa 10 dhalate that waggaa 3 booda birrii 10,000 qaba yoo ta'e amma meeqan achi kaa'uu qaba jechuudha. Kana jechuun ilaala. Ammaawuntiin inni qabu waggaa 3 booda meeqadha? Birrii 10,000 jechuudha. That 10,000 birrii qaba jechuudha. Kuni waggaa 3 boodadha. Waggaa 3 booda amma kana qaba. Taayimiin kan keenya yeroo meeqadha? 3 yeeriidha jechuudha. Waggaa 3tti jechuudha. And inni kan biraani kwartalii M kan keenya that compounding periodiin meeqadha jechuudha? 4 times'dha jechuudha. 4 times. Okay, yeroo afuridha jechuudha. Inni kan biraani reetiidha. Reetiin isaa amma kamiini jechuudha? Reetiin equal with 10%dha jechuudha. Yookaan immoo parsantaa 10 inni kun immoo walqixa 0.01dha jechuudha. Okay, amma asitti ilaala. Gaafa waggaa 3 namichi kun birrii 10,000 qaba achi. Waggaa 3tti birrii 10,000 reetii kanaa yoo ta'e birrii 10,000 qabaa jenna.
Garuu amma birrii meeqa kaachuu qaba? Gaaffiinsaa kanadha jechuudha. Amma birrii meeqa kaachuu qaba? Amma yoo birrii meeqa kaatee jedhe namichi kuni waggaa 3 booda birrii 10,000 ta'aaf. Birrii inni amma kaachuu qabu sana gaafa sana birrii 10,000 akka inni guutuufi birrii inni amma kaachuu qabu barbaanna jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu maal jennee turre jechuudha foormulaan keenya. Ammaawuntiin wal qixa ta'a principal times 1 plus what? 1 plus r over m the power of m times t akka ta'u ilaallee ture jechuudha. Okay, kanaafuu amma ammaawuntiin inni qabu waggaa amma kana booda jechuudha. Ammaawuntiin inni qabu meeqadha? 10,000 jechuudha. 10,000 qaba jechuudha. Kan birrii 10,000 qaba jechuudha. Gaafa waggaa 3 inni qabu kun birrii 10,000 kun. That amma birrii meeqa qabaachuu qaba namichi kun? Amma birrii amma inni qabaachuu qabu kana hin beeknu jechuudha. Kanaafiyyuu P goona jechuudha. Times 1 plus R yookaan reetiin ittiin kaffalamaafii jiru reetii meeqaanii jechuudha? 10% dha. Kana jechuun 0.01 dhaan jechuudha. Over M. M'in kan keenya immoo waggaatti yeroo meeqa shallagamaaf jechuudha? 4 times per year. Waggaatti yeroo 4 jechuudha. The power of M times T. M'in kan keenya meeqa jennee 4 times dha jenneera. 4 times 4 jenneera miti times T'in keenya immoo perii yookaan yeroo sanadha jechuudha. Inni immoo siriidha jechuudha. Okay? Kana booda 10,000 or 10,000 equal with principal times 1 plus 0.01 over 4 the power of what? 12 ta'a jechuudha inni kun. Okay, kanaan booda 10,000 inni wal qixa maal ta'a? Principal times what? 1.345 jechuudha. Kana yeroo kaalkuleetariidhaan hojjennudha jechuudha inni kuni. Kana ilaala asitti kan barbaadaa jiru pirinsipaalidha. Pirinsipaalii waan ta'eef pirinsipaalii keenya qobaatti hambifachuu qabna jechuudha. Yeroo kana jennu that 1.345 dhaaf irra jechuudha. Asiinis meeqaaf irra jechuudha? 1.345 dhaaf irra jechuudha. Kanaa booda pirinsipaliin kan keenya kana yeroo irreefi jennu meeqa ta'a jechuudha? 7,434.94 dha jechuudha. That birrii amma kana yoo amma kaate waggaa 3 booda kana dhufaaf jechuudha. Kana jechuun yoo present value isaa amma yeroo kana birrii 7,434 yoo dhaqee baankii kaate reetii kanaan kan kaffalamuuf yoo ta'eef jechuudha. Kuni gaafa waggaa 3 birrii meeqa ta'a jechuudha? Birrii 10,000 ta'a jechuudha. Bifa kanaan reetii or compound frequency dhaa fi compound period akkasittiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Please viidiyoo kana like godhaa. Kanneen maatiin taane immoo subscribe godhaa. Har'aaf nu gahaa. Bye.